ol kayti bisaan qabbanaadhaan fuula kee dhiqadhuuti achi booda bilbila keessa ija keessa ilaalee eenyuun haasa'aa tarshii. Namni haasa'aa Rawudishaadha. Rawudishaadhaan inni haasa'aa jira. Suuraa kee immoo yoo natti ergeetti amma sittin erga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جر جرتو هردفتوني إبراهيم أوروتو بكم جرتو نجا كيسني بقى نجا تاتني بقى فياتاتن نجان كيسني فيان كيس اللهم جرتنو تسني ولين هاجرات وسنين جتا فيديو أداتين سني دفعي فيديو كمان برانكيرا برانكينا كميتي برانكي نيورتو جتا برانكي أكمي وجتا وجتن تاي برانكي نمني نرتو جتشو ديمو راوديشا جدامتي redduun keessan hin beektan namni hin beekne Rawudishaa isin illee chaanaala YouTube fayyadamtee akkasuma isii irratti daawwalee maalan isin isiidhaan jedha Rawudishaa maali ati naasaan illee inuma jira hadha waa'ee kee dhageetiin dhufe wanni sun amanuun dadhabii akkamii jedhanii asii namaa waliin yeroo haasoftu yoo nama jaallatte suuraa akkamiitti ergite suuraa akkamiitti ergitee jirta maal Rawudishaa ani nama aqlii qabu nama waa beektu nama gidii addaa kanatti shawwadamuu miti jedheen seegaa jiraati maaliif shawwadamtee suuraan taane namatti ergiteennaan namni immoo Facebook irraan gadhiisa jechaa jira maal rakkooni yeroon akkana jedhu kana waan yookaan piraankiisi godhuudhaaf deemu seeta akkasiin piraankiin seen ani wanni hin deebi suuraa kee argeetiin si amanuun dadhabee ijuma kootu amanuun dadhabee akkamii jedheetiin eenyuun akka haasoftu iccitiinas yoo nama haasoftu ta'e iccitichinis haa ba'u yoo nama haasoftu ta'es wajjinumaan laalla jechuudha yookaan waan isin jettu wajjinumaan laalla amma dhumaatti naa waliin tura. Ittiin bilbilaa jira. Hello. Ayo. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Rawudishaadha? Udah tidak walti salah. Unati. Ani Ibrahim. Rawudishaa jedhetu man dawwale gaa. Miti laata? Ibrahim. Sawaati harana bittes. Akka ajaa'ibaatti hin barbaade si argina malee. Sirrittiin si barbaadatu lakkoofsa kee nan nabee akkasumatti asiin si argadhe gaa. Dhugaan takkaanaa dawwaltee hin beektu ishee meseenjera koo akkamitti argatte? Meseenjera keetuman barbaaduun si ta'uu na godheetumani Rawudishaa jedha akkuma maqaa chaanaala keetiitiin jira Rawudishaa Jimmaa jedha fuulduratti Jimmaa jedha malee Rawudishaan si ta'uu na godheetumani gaa si argadhe yeroon sitti dabalu sagaleen suma. Ahlan wa sahlan anaa dhufuusin jenna obboleessa keenya. Sa'aatii kana irratti murtiin haatiin darbaa. Haajaadhaaf an sitti haajome bara. Khayr inshaallah. Haajaa cimaadhaaf an sitti haajome gaa Rawudishaa kana meeqa hin dubbisuun qaba jedhee adda haajaan immoo akkasii na dubbisuus na godhe. Yeroo baay'ee gaa miidiyaa kanarrattis karaa YouTube irrattis hin beekaa. Suuraa keetitti argee nan beeka beektaa? Hello. Hello. Hayye. Nagamu. Nagaa amma. Hello. Suuraa keetitti argee nan beekaa ati yeroo miseenjaa kana sin fayyadamtaa namaanis ati namaan eenyuun haasofta duraan? Namaan haasofta jechuu keen dhaga'e immoo suuraa keetis nama biratti argeetiin. Maal jechuudha akkana Ibrahim nagaadha miti? Nagaadhuma bare sumaayituu na ajaa'ibeen naannoon waan ofumaa kootii ija koo amanuu dhabee sitti dawwale bare. Jechuun na ajaa'ibee jecha maaliitiin akkana? Beektaa gaa suuraan kee miidiyaa irratuma yookaan YouTube irra kan gadhiifte osoo hin taane kan suuraa keessaan namaa ergitee namaan haasa'aa turte jechuudha bara. Akka fakkeenyaaf janajjana ammaa kanarratti namaan haasa'aa turte. Yeroo namaan haasoftu kanatti immoo suuraa kee itti ergitee jirta. Suuraan kee immoo kan itti ergite suni suuraa
tartiibaa wayitii miti suuraa adaba eeggate wayitii miti suurachi immoo wallaayaan ufumaa gootiifuu gaa ija koon ijuma koo amanuu dhabeetiin karaa kee dhufe maa ittare garuu immoo suma namni kun hin jijjiirete yeroo jedhamu fuula kee yeroo laalu suma akkamitti ati suuraa akkasii ati sa'aatii addaa kanatti sa'aatii namni adda jijjiiramee jiru kanatti akkamitti suuraa kee buutee namatti haala sanaan ergitaati dhugaa baay'ee maal jechuu barbaaddeeti Ibraahim jechi keenaaf garuu eenyuun haasoftaa jechuu barbaada ati eenyuun haasoftaa amma dura eenyuun haasoftaa jechuu barbaadeeti as keessaa nama haasoftuun eenyuun nama haasoftu kanatti immoo yoo haasoftee na tartiibumaanis heerumaan haasoftu maaliif suuraa akkasii sana namatti ergite maal nama saalfachiisu dhugaa rabbi baay'ee nama saalfachiisa hanga dhugaan harrifadhe qaban immoo akkana se'aan jiru Rawudishaan ijoollee nama gaariidha akkanatti waan akkanaa kana haasoftuuti jedhee kunuuti namni sun suuraa qabatee dhufe kun Rawudishaadhaa miti sagaleen keetis ni jira sagalee kee yeroo naggeeffadhu sagaleen keeti sagaluma keeti suuraan kee suuraa keeti yoo isii waa jette akka tokko waa'ee dhuu barbaadaa irtiin an gadhiisa eessa irratti gadhiiftaa jedheen gaafadhaa ture ati akkamitti laa dubbiin kun akkamitti akkana ta'uu danda'e Ibraahimii Orotuu fi akkam si haasofsiisaree waan hin argee dhufeedha barra Rawudishaa dhugaa rabbii baay'een si jaalladhas maaliif isa kan obbolummaas sin jaalladha baay'een si kabajasi natti toltas garuu ammas immoo ijoollee akkuma obboleettiitiin si ilaalaa jiraanis yeroo suuraan kee akkasitti ilaalamu maa si gaafachuun qabuutu waan argite nan gaafattuma kanumaafan si gaafadhe garuu immoo wanni sun waan bareedaa miti akkamitti akkas hojjettaadha malee waa biraatti miti. Ani eenyuun haasoftaa yoo jettu adda naan baasne ani fakkeenyaaf ijoollee yuutuubarra jiranuu waliin haasa'uu dandeenya yeroo laayivii irratti argine. Kaan immoo jechaadha wanta dhimma dhuunfaa kiyyaa waan sitti immoo hin qabutuma jiraate iyyuu jechaadha. Jecha ati naaf jette kun immoo naafuu galuu hin dandeenye sila akkam dubbachuu barbaaddaati. Waa yuutuubii irratti haasoftu miti Rawudisha waan yuutuubii irratti laatu ta'e wanni yuutuubii irratti wanni akkasiin haasa'amu suuraa walii erguun hin jiru yuutuubii irratti yoo waliin haasa'u ta'e haasuma tartiiba haasuma qumda garaati kan haasa'amu haasuma hojiiti malee kan yuutuubaa kan hojiiti. Garuu kan isin haasoftan suni kan ittiin haasoftu yookaan nama dhiiraatiin kan haasoftu nama dhiiraatti suuraa keessa sana kan natti himuun barbaadde sana suuraa kee of harkatti qabatee yookaan isuma sana taa'e isumaatii himuun barbaadne sana dhimma dhuunfaa keetii isa waliin haasoftu sana mee akkam gootanii egaa suuraa kee amma suuraa haala hin taane itti ergitee jirta maaliif haala hin taane itti ergu? Suuraa akkamii Ibraahim maal dubbatta dhugaan uumaa tokkoyyuu na sitti erguu hin danda'a sitti erguu hin danda'a suuraa kee bar suuraa kee sitti aareessa ta'uu sitti aaree sitti lallanee jira ta'uu namni suni garuu fuulli kee isaas suuraan immoo suuraan akkasitti namni namatti erga gisee addaa kanatti yaaduwan maaliif gisee addaa kanatti akkasitti itti ergi taa'ee yaadu gaafa duraanii illee namni yeroo sooshaal miidiyaa fayyadamu hundatu amma namni haala hedduun wal miidhaa jira isa ta'eef hubannoo qabda jedhee yaada sana malees ammas immoo deebi'ee ati gonkumattuu waan akkasii isin hojjetta jedhee yaadne garuu immoo wanni akkasii yeroo sirraa eegamu ijoollee keessanii yeroo jedhamee namni maqaa nama balleessu garuu akka obboleettiitti ilaalaa jirra akkamitti kana dubbiin ciccimaadha ka mee ol ka'itii bishaan qabbanaadhaan fuula kee dhiqadhuuti achi booda bilbila keessa ija keessa ilaalee eenyuun haasaa tarshii namni haasaaruun Rawudishaadhaan hin haasa'aa jira suuraa kee immoo natti ergeetti ammas ittiin erga irraa fuudheetiin jira kadheen owween amane akkanan jedheen kadheetiin yoo waan wal loltan ta'e wal loltana jirtan ta'e dhiisuu dandeessa malee suuraa sii gaafas kadhattee irraa fudhattee kaatee waa hunda waliin jettanii wal janajjantanii wal irraa fudhattanii kaatanii irraa akkasitti immoo maaliif itti jedhaa isiiyyuu immoo akkamitti si baruu dandeesse barmuciyyoo kana nan beekaa nama gaariidha jedhaan ture lakkii gaarummaa maalii egaa suuraa kana isiitu natti erge suuraan kun immoo kan isiitii amma immoo akka tokko ta'uu barbaaddeetti nan agarsiisa jedhee kakaataa beektaa. Akkana malee kana. Ati suuraa namatti ergite hin qabdu sin? Argisiisu immoo inni natti argisiisu. Nama akkamiiti silaa? Ati suuraa namatti ergite hin qabdu amma gaafiin koo maaliif suuraa ergiteedha nama sana dhiisiiti? Suuraan ijoollee jechuun namni itti erga nama suuraa kiyya ergee ijoollee gaafii deebii na gaafataniif ergeen jira namatti natti dubbattu kuni waan ati maasuftu kuni akka nama hirriba keessa jiruuti jechaadha. Wanti amma dubbattu kuni neenjaa natti hin fakkaanne maal jechuu barbaaddeetti ani garuu naaf hin galle. Nama haasoftee akka maal godhee nan gadhiisaa isarra gadhiisa. FB irra yookaan Facebook irra gadhiisan argita Ibraahimii. Gaafa sana kottuu koomentii itti kenni koomentii hadhaa akkanatti ilaaltee dallantuuf kanaanaan jedhee. Maalan jedharee gaamee barbaadan si barbaadan ture isumarraan gaafadheetiin miseenjera kee baasuu danda'e. Suuracha immoo waan argeera.
ati maaliif kanati yookaan la dhagaye Ibrahim ol kaibsaan ofitti naqad anbar ofii miti siifani malee ani waan tokko yoon dhiises ni waan tokko rakkoon qabu an siifani akkamitti akkana taata ati kan Facebook kan YouTube irratti interview yookaan gaafii deebii wal gaafatanii ijoolleedhaan wal gaafatattan osoo hin taane maaliif iyyii janajjanaa yeroo ammaa kanatti haala kanaan janajjantee suuraa kee namatti ergita ana kumatti janajjananii hin beeku ishee Hareet na kolfisiiste. Miskiina kee kee fuula kee dhiqadhu. Sa'aatiin illee darbaadha. Maarra odii amma anallee sobuu hin dandeessaa gaani rakkoon qabu suuraan kee immoo akka itti achirra jira maaliifuu. Jechuun sobuu maaltu fide Ibrahim dhugaa amma kalaas yaanii dhugaa dhibbatti intinii jedheen jira. Jecha sobuu maaltu fide maaliif si sobu? Nama janajjantu tokko qabdu. Nama tokkotti si beeka jechaadha waa. Nama janajjantu jechuudha ati suuraa keetiin nama janajjantee namatti ergitee hin jirtu suuraa kee. Allah janajjanaa tasiyyuu irra deddeebitee. Namaan haasoftee jechuudha bar haasofteetum nama iccitii itti mattee suuraa garaagaraa viidiyoo garaagaraa ta'e waliin haasoftanii inni yeroo suuraa siin viidiyoodhaan si ilaalus bar screenshot si godhaa jira bar ati kubban qabdu malee maaliif sa'aatii har'aa kana keessatti yeroo namni janajjanaa dhiisee irraa baqatu keessatti janajjantii bichaan na aarse malee maaliif immoo haala kanaan suuraa itti ergitiif na aarse malee ijoolleen keenya immoo akkamitti isaa kana gowwoomfamtee ijoollee jechuutu siif na dallansiise malee waa biraatiif miti bar. Ibrahim dhaggeeffadhu ani janajjanaa jettullee irraati hin beeku dhaga'ullee ani takka janajjanuufuu yeroo hin qabu garuu jecha akkasii kana jechuudha ninja yoo dhugaatti hirribarra hin jiraanne ati nan beektu garuu tuna beekteetti dhuftee akkasii nan gaafatu nama sana mee suuraa arge jechaa jirta suuraa jalatti ergiga. Suuraa maasitti erguu nan danda'a? Nama biraa ta'uu danda'a ka. Maaliifuu maashaallah Firaankiin si godhee jira hedduu galatoomii nama naman janajjannee jettee lafa dhiita. Maal jechuudha lakkanaashii haruma mana namaa dhufanii haruma Firaankii nama godhanii haruma namaa dawwalanii jecha maaliitiin akkasii dhugaa Firaankiidha moo? Firaankiidha ani waa tokkos awwaa tokkos waan ati namni suuraa keessa irraa argan jiru nama janajjana sun argine homaa goote fanirra udishaa Firaankii godhee dhufee Firaankii si godhee hedduu galatoomii hedduu isaa galatoomii siin jedha dhagaaruu haala gaarii irra jirti maal sitti dhagahame laa dhuga. Barbaadu laayyaa jecha maaliitiin akkasii dhugaa nimaan alladheedhuma akka waan biraaziliin dhufeen loluutti jiru jechuudha. Maal sitti dhagahame ariifatteetta sirifachiiseera garuu. Dhugaa rabbii baay'ee tokkoon olladhe sila eenyuun hin haasa'e nama naaseen hin qabu tarii yaaniin inja nama biraatu tarii suuraa kan kuu waan biraa godheetu namni tokko beekte ijoollee tokko suuraa namaa fayyadamanii namatti ergu dhiiratti jechuudha. Annaa xiqqoo ishee adda viidiyoodhaan gizee waliin haasoftan jettutti xiqqoo shakke malee. Akka nama suuraa. Haala sana shakkiteetta. Dhugaa rabbi wanta akkanaa waan si bira boon seene ishii Ibrahim. Bakka galatoomii ulfaadhu gaama naaf ta'ee jira. Lafa dhiitteetta baay'ee dallanteetta dallanurra hidheetiin jabaadhee sirraa gabaabsee kana caalaa afaan siin gossoodhe. Silaa waa baay'een jechuun barbaade. Suuraa akkas godhee gadhiisuuf deemaa jettu maaliif shamarran yeroo ammaatti jechaadha suuraa ofii gadhiisuunis baay'ee gaarii miti. Nama biraa haa janajjananiitu suuraa kiyya kana jedhanii namaa dabarsuus danda'u. Haala kanaatiin namni immoo suuraa waan biraa godhee gadhiisuu ni danda'a jechaadha. Egaa galatoomii ulfaadhu viidiyoocha nan baafanii maaltu sitti dhagahame akkasumatti egaa viidiyoocha nan gadhiifama. Dhagahama. Hello. Wayyee dhagahama ni turkiin nama koraa jira. Ni turkii qonna nama koraa jira. Arga. Gaakee siin jechuuf hin ture garuu siin kabajamaan hin godhare. Garuu waan akkana shakkii keessatti galchee ture miti. Dhugaa baay'ee tokko rifadhe yeroo sa'aatii yoo ilaalu sa'aatiin darbaadha. Tarii dogongoreen haala walichuutti ergisiisa kan haala waliin beektu baay'ee natti dhagahame jechaadha. Maaliif yeroo ammaatti akkuma sila siin jedhee namni viidiyoo namaa fayyadameeti kan inni waan biraa fakkeenyaaf shamarri tokko jechaadha viidiyoo namaa fayyadamteetu nama biraatiin haasofti. Suuraa namaa jechaadha. Ana baay'ee tokko rifadhe yeroo akkas jettu. Yeroo immoo viidiyoodhaan yeroo waliin haasoftan jettu yeroo sanatti tarii Firaankii gochaa jira. Mucaan kun immoo ergasii wajjin haasofne jechuun keessa kiyyatti na dhagahame garuu baay'ee rifadhee jira. Yeroo Firaankii ta'uu isaatti shakkiteetta?
Booda yeroo ati dhumarratti viidiyoodhaan gisee waliin haasoftanu innillee sawwaree kaa'ee jira faa yeroo jettu yeroo sanatti ani naman viidiyoodhaan haasa'e hin qabu jechuutu keessatti natti dhaga'ame jechaadha. Malee dura bakka suuraatti baay'ee tokko rifadhe maaliif ijoolleen baay'ee yeroo ammaa dhiiraa yeroo haasa'anu suuraa isaanii miti kan isaan ergan suuraa nama biraa erganiiti. Gaafa wal dhabeessa godhamu namni sharriin ta'ee wayin immoo namni yaadni isaa rakasa ta'ee suuraa waan biraatti jijjiiretti kan inni gadhiise ijoollee namaa fokkisiisutti jiru. Okay, galatoomi ulfaadhu gaa akkasitti piraankiin taatee jirta nan gadhiisa fi qaada keetiin. Dhugaa rabbii Ibrahim lamuttiin deebiin garuu asirratti jechaadha dhaamsan hordoftoota keetiif dhaamu jira. Egaa hundi keessanuu share like gochuudhaan obboleessi keenya kana jabeessaayi gorsaayii ishee baay'ee narfachiise waan ta'eef irra deebi'ee immoo wanta namaa himu jecha namoonni suuraa keessan fakkeenyaaf namaa dabarsitanu haala qalbii wayin immoo zimmi jettanii suuraa keessan abbuma fedheef hin erginaa jechaadha. Maaliif anamma nama dhiiraa wantan ergeef tokko hin jiru garuu akkuma ammaati miidiyaa irratti si beeka jette haala sanaatiin namni fayyadamuu danda'a jedheetiin shakkee jira. Pirankis ta'een jira baay'ee tokko rifadhe danda'um jechaadha. Kanaaf Ibrahim dhiifama si godhee jira. Dhiifama naa godhe galatoome dhiifama naa godhuu keetiif galatoome hedduu galatoome siin jedha akkasii amma viidiyoo cannaa baafanii nagaatti galatoome. Egaa amma viidiyootii biraatti walitti deebinutti like share subscribe gochuudhaan warri maatii keenya hin taane maatii koo ta'an isiniin jedha hedduu galatooma ulfaadhaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.